Shaampiyooniin England Manchester Cityn qabxii dhabuun gaaga'ama hamaa keessa jira. Gareen kun taphoota 10 darbe keessa 7 mo'ameera. Tapha Champions League Awurooppaa marsaa 6ffaan gara Tuuriin deemee Juventusin galchii 2-0 mo'ame. Ittisa cimaa qabaachuu fi goolii hedduu garee faallaa irratti roobsuun mallattoo City ture. Garichi amma taphoota 10 darbe keessa tokko qofaan injifate. Taphoota kanaan gooliin 22 itti galee jira. Miidhamni taphattoota bu'uura kufaatii garee kana akka ta'e dheeramus seera faayinaansii liigichaa darbe jedhamuun himanni irratti baname Manchester City cittoo irratti fantoo itti ta'uun rakkoo xiinsammuuf saaxiluun hin oolle. Odeeffannoo dhiyeenya baheen himanni City irratti baname 115 irraa gara 130tti ol guddachuun gabaafame. The time has come to bring on the champions. Guys, go out there and make our stamp that we are the champions. Leenjisaan Manchester City Peep Guardiolaan erga bara 2016 gara Itaadi malanii waancaa Premier League 7 keessaa 6 fudhachuun liigichaan olaantummaa gita hin qabne mul'isaniiru. Leenjisichi kana dura kilaba tokko keessa waggaa 4 ol turanii hin beekan. City keessa amma waggaa 7 fi walakkaa darbaniiru. Peep ji'a darbe keessa waliigaltee City waliin qaban waggaa 2 dheeressuun hanga bara 2027tti Itaad turuuf murteessanis goomsi laafaan gareen isaanii agarsiisaa jiru yaaddoo biraa uumeera. Peep Guardiolaan akkuma waliigaltee City waliin goolabeen boqachuu barbaadaa jedhanii hojii kilaba leenjisuu ni dhaaba jechuun isaanii dhiibbaa fi rakkoo hamaa isaan mudaterraa ka'eeti jedhamaara. Ragaaleen akka addeessanitti Manchester Cityn waggoota 15 darbe keessa qabxii gadi bu'aa argee hin beekne galmeessaa jira. Gareen kun taphoota 105 darbe taphateen hanga taphoota 10 darbaniin harka laate mo'amee hin beeku. Pep Guardiolaan taphoota ramaddii Champions League Awurooppaa 3 walitti aansanii osoo hin injifatin yoo bahan kun seenaa leenjisummaa isaanii keessatti kan jalqabaa ta'uun galmaahe. Gareen ittisni isaa akka sibiilatti cimaa ture amma dirree fi dirree isaatiin ala goolii 2 fi sana ol keessummeessuu adeeffateera. Manchester Cityn as dhiyoo taphoota 8 dirreen ala taphate hunda isaanuu gooliin itti galee jira. Gareen kun goolii galchuunis gaara itti taheera. Jijjiirraa bara darbeen gara Atletico Madrid kan imale Julian Alvarez dabarsee kennuun dogoggora guddaa akka ta'e BBC'n gabaase. Cityn isaan dabalataa dargaggeessa bu'aa akaadaamii kilabichaa Cole Palmer Chelseadhaaf gurguruun dogoggora biraati jedhame. Taphattoonni kun lamaanuu garee keessa taphataa jiraniif goolii hedduu galchaaru. Taphataan gana 24 lammiin Argentinaa Julian Alvarez erga gara Atletico Madriditti makame goolii 12 galcheera. Taphatichi ammatti garee Diego Simeone keessatti taphataa murteessaa ta'uun goolii hedduus galchee jira. Cole Palmer erga City bahee gara Chelsea makamee taphoota 62 taphateen goolii 57 keessaa qooda qaba. Kun Manchester Cityn taphattoota kanneen dhabuun goolii galchuu irratti qaawwa guddaa akka uume mul'isa. Taphataan sarara fuulduraa Manchester City Erling Braut Haaland bara kana taphoota hundaan goolii 18 galche. Ragaan kun akka dhuunfaatti gaarii fakkaatus Cityn carraan goolii galchuu isarratti waan maxxaneef akka gareetti baay'ee laafaadha. Tapha Champions League Awurooppaa Juventusin mo'aman booda yaada miidiyaaf kan kennan Pep Guardiolaan goomsa garee isaaniitti akka gammadan dubbataniiru. Qabxii dhabne malee kubbaa to'annee tapha gaarii taphannee jedhanii. Guardiolaan dabaluun kuni jireenya ni mudata. Yeroo tokko tokko haalli hamaan akkasii ni jira garuu hanga as jirrutti ciccinee goomsa itti beekamnutti deebuuf ni hojjannaa jedhanii. Taphataan sarara gidduu garichaa Ilkay Gundogan gareen isaanii rakkoo hamaa keessa jiraachuu himuun garichi ufitti amanamummaa akka dhabe dubbate. Pep Guardiolaan ani yaada Ilkay waliin walii hin galu jedhanii. Dhugaadha haalli keessa jiru ulfaataadha garuu as dhiyoo taphoota 1 fi 2 akka gaarii taphanneerra jechuun deebisanii. Kilabiin goolii hamaa keessa jiru Manchester Cityn Premier League Englandin dilbata dhufu darbii Manchuaniin Manchester United waliin taphata. Tapha Champions League Awurooppaatiin ammoo Paris Saint-Germain simata. Odeeffannoo baay'ee Manchester Cityn galii ol aanaa Premier League England jedhame paawundii miliyoona 700 fi miliyoona 15 argachuu beeksiseeti kan jiru. Oduu fi gargaarsa ispoortii guyyaa irraati.